Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Horni Miidiyaa. Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himu Allalisaa Dhaabaati. Hangafoota dursuun eegalaam. Biiroon Barnoota Magaalaa Finfinnee kitaaba haarawaa kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa eenyummaa Oromoo hin calaqqisiifne qopheesse. Humnoonni mootummaa badii malee namoota nagaa hidhuu rakkisuutti fufaa jiraachuunis ibsame. Dhalattuun Oromoo Maakkii Hawaataa kan jedhamtu biyya Suudi Arabiyaa keessatti ajjeefamuun achi buuteen ishee dhabamuu maatiin himani. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaatti barsiisaa Taammiruu Sanbataa waraana mootummaan butame. Godina Wallagga Bahaatti humnoonni mootummaa federaalaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa tumsuun qabeenya uummataa saamame deebisanii humnoota finxaaleeyyiif kennuun jiraattonnis himani. Oduu biyya alaatiin immoo Kim Jong-un Moskoon diinota ishee irratti injifannoo olaanaa argattee jedhan. Balaa lolaa Liibiyaatti mudatee lubbuun namoota hanga 20,000 galaafachuunis simame. Kunneen hangafoota oduuti. Amma bal'ina oduuttan sin dabarsa. Biiroon Barnoota Magaalaa Finfinnee fedhii gartuu finxaaleeyyii Amaaraaf guutummaaf mirga daa'imman Oromoo sarbee kitaaba eenyummaa Oromoo hin ibsineef dogoggoraan guutummaatti qopheessee jedhame. Bal'ina oduu qabna. Biiroon Barnoota Magaalaa Finfinnee fedhii gartuulee finxaaleeyyii Amaaraa guutuuf mirga daa'imman Oromoo sarbee jarjaraa kitaaba eenyummaa Oromoo hin ibsinee fi dogoggoraan guutame qopheessee kan jedhu odeeffannoo argan. Amma immoo sirna barnoota haaraa kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa afaan Ingiliffaa dhiyeessee jira jedhan. Kitaaba eenyummaa fi fakkiin Oromummaa kan lagate akkasumas qabiyyee kitaabichaa fakkii eenyummaa fi seenaa warra kaabaa qofa irratti kan xiyyeeffate jedha. Barsiisaan dhimma kanarratti yaada kenne. Gaafa uummata Oromoo keessaa tokko daa'ima Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti afaan dhaloota isaaniitiin akka baratan kan jedhu yoo ta'u waggoota 5 darbaniif kitaaba mootummaa naannoo Oromiyaa irraa barsiifamaa ture. Haa ta'u malee humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa magaalaa Finfinnee keessa buufatanii hokkora manneen barnoota afaan Oromoo irratti baratamu keessattis kaasanii faaruun alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka hin faarfamne alaabaan mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnoota magaalaa Finfinnee keessattis akka hin baratamne taasisaa jiraachuu himani. Biiroon Barnoota Magaalaa Finfinnee fedhii finxaaleeyyii Amaaraa guutuuf mirga daa'imman Oromoo sarbee jarjarauun kitaaba eenyummaa Oromoo hin ibsinee fi dogoggoraan guutame qopheessee kan jedhu odeeffannoon arganne. Amma immoo sirna barnoota haarawaa kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa afaan Ingiliffaa dhiyeessaa irra jira jedhan. Kitaabichi eenyummaa fi fakkii Oromoo kan lagate akkasumas qabiyyee kitaabichaa fakkii eenyummaa fi seenaa warra kaabaa qofa irratti kan xiyyeeffatedha jedha. Barsiisaan dhimma kana irratti yaada kenne. Kitaabni kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa dura irraa barsiisaa turre qola isaa irraa alaabaa abbaa gadaa fi suura gootota Oromoo ofirraa akka qabu barsiisaan kun ibsee jira. Dhimma sirna barnoota haaraa kana irrattis guyyoota 2 leenjii kennamaafii ture kan himu barsiisaan kun barsiisota gosa barnootaa barsiisan adda baasanii leenjii kennuuf turanii jiru. Inni barsiisaa ispoortii kan ture duraan ispoortiin kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa kan duraa irraa barsiisaa ture seenaa atileetota Oromoo fi taphattoota aadaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Kan amma leenjii irratti fudhame kun amma seenaa Itoophiyaa aadaa warra kaabaa kanneen akka Akukuluu, Gebetaa, Tigilii, Awwadaloo fi kanneen biroo irrattis kan irratti xiyyeeffatedha jedhu. Hanga ammaatti kitaabichi qophaa'ee manneen barnootaa hin rabsamne leenjiin kan kennamaa ture soft copy irraati jedhanii dubbatu. Kitaabichi ispoortii kun afaan Ingiliffaatiin kan dhiyaatu malee keessi isaa jechoota Amaaraatiif kan guutame ta'uu kan eeru barsiisaan kun Akukuluun barnoota akka hawaasaa faati seenaa Minilik qofaa kan guutamedha jedhan. Kitaabni hawaasaa kutaa 7ffaa fi kutaa 8ffaa amma bahaa jiru kun Minilik akka goota addaatti dhaadessuu isaa barsiisota gosa barnoota hawaasaa barsiisan irraa odeeffannee jirra jechuun himee jira. Dhimma kana walqabatee leenjii kana irrattis maaliif uummanni hin mariisifne jennee yeroo gaafannu uummata mariisisuun hin barbaachisu jechuun nuuf deebisanii jedhee ibsa. Egereen Oromoo afaan Oromoo seenaa eenyummaa fi duudhaa Oromoo magaala keessaa baafamaa jira kan jedhu maddi odeeffannoo mirga afaan Oromoo afaan dhalootaan barachuu daa'imman Oromoo biiroo barnoota magaalaa Finfinnee sarbaa jiraachuu himan. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti kan barsiisu barsiisaa Indoo Galgaloo badii tokko malee hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jechuunis hidhamee jiraachuun maatiin himani. Bal'een oduus akka armaan gadiitti isinii dhiyaata.
Barsiisaa Indaa'oo Galgaluu mana barumsaa aanaa Siraarotti dura taa'aa ta'ee waggoota 2 oliif nama tajaajila ta'uu himama. Indaa'oo Galgaluu ji'a 4 dura haadha bira deemee midhaan nyaata ijoollee fudhatee isaa galu waboof geessuuf deemta jedhamee qabamee eessa akka geesse osoo hin beekin ji'a 1 oliif dhabamsiifamee ture. Akka maatiin barsiisaa Indaa'oo Galgaluu himanitti Indaa'oon itti qabamee seensa magaalaa Asaasaatii jedhan. Barsiisaan kun ji'a 1 oliif erga hidhamee dhabamsiifamee booda gara waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee Appoostotti geessanii hanga ammaa badii takka malee achitti dararamaa jiraachuun maatiin himan. Erga guyyaa hidhamee irraa kaasee hanga har'aatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin ji'a 4 oliif hidhamaa jiraachuun maatiin barsiisaa Indaa'oo himaniiru. Barsiisaa Indaa'oo Galgaluu abbaa maatii 3 akka ta'e haadha manaa isaanii Khadijaa Duulee himtee jirti. Barsiisaa kana guyyaa gaafa qabanii midhaan nyaataa kan inni haadha isaa irraa fudhatee ijoollee isaatiif galaa jiru irraa akka fudhatan haati manaa barsiisaa Indaa'oo himtee jirti. Kamisa darbe fulbaana 7 bara 2023 namoonni ani bira dalagu na ajjeesuuf natti dhaadatu jechuutti maatii isheetti himuu kan himtu obboleettiin isheetun ergasii achi buuteen ishee dhabamee jiraachuu ibsani. Bal'ina oduuf Ayyaantu Taayyee. Dhalattuun Oromoo Makiyaa Waataa kan jedhamtu biyya Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamuun achi buuteen ishee dhabamuu maatiin himan. Dhalattuu Oromoo godina Arsii Lixaa aanaa Shaashamannee Makiyaa Waataa jedhamtu hojiif ji'a 2 dura erga gara Saawud Arabiyaatti imaltee warra ishee bira hojjettu dhiibbaa irratti taasisaa jiraachuu irra deddeebiin nutti himaa turte jette obboleettiin ishee yaada kennatteen. Kamisa darbee fulbaana 7 bara 2023 namoonni ani bira dalaguu na ajjeesuuf natti dhaadataa jiran jechuun maatii isheetti himuu kan himtu obboleettiin isheetun ergasii achi buuteen ishee dhibamee jira jechuun himti. Hojii hojjechuuf manaa baatee duute ishee gaafa dhageenyu hedduu ulfaata. Hunda caalaa immoo jiraa ishee dhabne reeffa ishees dhabuu gadda ulfaataadhas jetti. Mucayyoon kun akka ajjeefamtuu erga itti dhaadatamtee booda hawaasa Oromoo Saawud Arabiyaa jiru lubbuu dhalattuu Oromoo tanaa baraaruuf imbaasii Itoophiyaatti iyyattus qaama iyyannoo isaanii dhaga'u akka hin argannes himti. Osoo imbaasiin Itoophiyaa Saawudii jiru yeroo birmannaa taasisee duuti mucayyoo tanaa irra hin ga'u jechuun namoonni baay'ee imbaasii Itoophiyaa achi jiru komataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa hojii biyyoota garaagaraatti imalan yeroo adda addaatti ajjeefamaa turanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa biyya hambaa keessatti ajjeefamaniif haqa yeroo barbaadu mul'atu jechuunis qeeqama. Yeroo dhiyaasutti ammoo mootummaan Itoophiyaa ofuma isaafiyyuu carraa hojii biyya alaa jechuun shamarran hedduminaan gara biyya Arabaatti ergisiisaa jira. Waraanni mootummaa mana isaatii qabuun erga dhabamsiisanii 7 ga'eera kan jedhe maatiin du'eeraaf jiraatas wallaallee dhabnee keessa jirra jedhu. Bal'ina oduuf Ayyaantu Taayyee. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaatti namni barsiisaa Taamiruu Sanbataa jedhamu waraana mootummaatiin erga qabamee eessa akka geessan dhabamsiifamee 7 fixeera jedhu jiraattonni. Namni kun itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa aanaa ta'ee hojjechaa tureera jedhan. Waraanni mootummaa mana isaaniitii qabuun erga dhabamsiisanii 7 ga'eera kan jedhan maddeen maatii du'aarraa fi jiraasaa wallaalanii dhiphina keessa jirus jedhameera. Humnoonni mootummaa hidhaa fi ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii jabeessanii itti fufuu maddeen himaniiru. Godina Qellee Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti immoo nama miseensa raayyaa ittisa biyyaa ture sababa dhukkubsateef gara maatii isaatti deebi'ee galee humnoonni mootummaa ajjeesanii jedhu maddeen keenya. Fulbaana 7 bara 2023 aanaa Daallee Waabaraatti dargaggoo Miftaa Faaris jedhamu ajjeesuun reeffa isaallee dhowwachuu maddeen himan. Dargaggoon kun raayyaa ittisa biyyaa keessa ture sababa dhibee sammuu qabuuf gara maatii isaatti gale jedhama. Humnoonni mootummaa ajjechaa fi hidhaa seeraan alaatti fufanis raawwachuu uummata keessatti shororka jabaa uumee jira. Guyyaa dheengaddaa immoo tumsa raayyaa ittisa biyyaatiin horiin uummataa kun garee humnoota finxaalayyaa Amaaraaf deebifamee kennamuu jiraattonni himani. Bal'ina oduu qabna. Godina Wallagga Bahaatti humnoonni mootummaa federaalaa humnoota finxaalayyaa Amaaraa tumsuun qabeenya uummataa saamame tattaaffii hawaasaa fi milishoota naannichaan deebisanii humnoota finxaalayyiif kennuun jiraattonni himatan.
Horiin uummataa humnoota finxaaleeyyii Amaaraan saamamee walta'iinsa uummataa fi qaamolee nageenya naannoon deebifamee tibbana kominikeeshiniin aanaa giddaa ayyaanaa beeksisee ture. Guyyaa dheengaddaa immoo tumsa raayyaa ittisa biyyaatiin horiin uummataa kun garee humnoota finxaaleeyyii Amaaraaf deebifamanii kennamuun jiraattonni himatan. Godina Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaanaa gandoota adda addaa keessatti horiin uummataa humnoonni kun saaman hedduun torban darbe keessa milishoonni uummannii fi humnoonni nageenyaa waliin ta'uun deebisanii kominikeeshinii aanaa giddaa ayyaanaa beeksisee ture. Horiin uummataa kun kan duraa gandoota akka Dooroo Hoborraa, Andoodee Deechoo, Gaara Doochee fi gandoota naannichaa biroo keessa saamamanii turan jedha kominikeeshiniin aanichaa. Yeroo booda hordoffii qaamota nageenyaa fi hawaasa gandichaatiin ganda Dooroo Hoborraa zoonii Malkaatti jedhamu keessattis horii gaanfaa 45, hoolota 90 fi kottee duudaa 5 to'achuun uummata jalaa saamamee akka deebi'u taasifamee ture jedhu. Hagayya 29 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beeksisee ture. Hagayya 28 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa kun konkolaataa sangootaan fe'anii deemuun iddoo Deechoo jedhamutti dhaabuun erga saamanii ganda Dooroo Hoborraatti ooffatanii deeman jedhu jiraattonni dubbisne. Saamichi sangoota konkolaataa tokko kan hordofe uummanni faana dhahuun qabeenya duraan saamamaa ture illee argachuu danda'eera jedhan. Guyyaa dheengaddaa immoo ajajaa fi gargaara raayyaa ittisa biyyaatiin horiin uummataa humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin irraa buufamee ture akka deebi'uuf taasifamee ture jedhan. Akka maddeen keenya jedhanitti qabeenyi uummataa saamamee ture kun erga deebifamee hanga guyyaa dheengaddaatti bakka Gendoo jedhamutti eegamaa turan. Utuma uummanni horii keenya ni fudhanna jedhanii bulchaan aanichaa gaafataa jiru ajajaa raayyaa ittisa biyyaatiin qabeenyi uummataa kun humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanaaf deebifamee jedhan. Dhimma kana qulqulleeffachuuf yaaliin bilbilaan bulchaa aanaa giddaa ayyaanaa obbo Maammoo Olaaniif taasifame hin milkoofne. Pireezidaantiin Raashiyaa Federal Puutiin gita isaanii hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waliin wayita wal arganitti Pyongyang Giraas deeggarsa saatalaayitoota akka taasisan waadaa seenani. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin gita isaanii hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waliin wayita wal arganitti Pyongyangiif deeggarsa saatalaayitoota akka taasisan waadaa seenan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un kan Raashiyaatti imalanii erga Puutiin waliin dhimmoota garaagaraa irratti marii taasisanii booda baabura ittiin dhaqanitti deebi'uun miidiyaan Raashiyaa Riyaa Nivoos gabaaseera. Imala guyyaa lama booda Puutinii waliin kan wal argan Kim saayitaawwan muraasa qofaaf erga mari'atanii booda gara Pyongyangii ofirra deebi'aniiru. Puutinii fi Kim erga bara 2019tti giddugala qorannoo hawaa ba'aa Raashiyaatti argamu Poostimodaa Diroom keessatti wal arganii booda deebi'anii qaamaan yoo wal argan kun kan jalqabaati. Puutiin hoogganaa Kooriyaa Kaabaa sagantaa qorannoo hawaa biyya isaanii guddifachuuf fedhii akka qaban ibsuun Raashiyaa kanaaf saatalaayitoota Kooriyaa Kaabaatiif dhiyeessuuf qophii ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee Puutiin haasaa isaanii kan baay'isan saatalaayitoowwan akkamii akka Kooriyaa Kaabaatiif kennitu kan jedhan jiraachuu baatullee garuu saatalaayitoota basaasa nageenyaa taasisan ta'uu akka malan baay'een ni tilmaamu. Kooriyaan Kaabaa kana dura yaalii saatalaayitoota hojii basaasaa hojjetan lama furguggisuudhaaf yaalii taasiftee osoo hin milkaa'in hafte. Gama biraatiin ammoo meeshaalee waraana Raashiyaa Yuukireen keessatti geggeessaa jirtuuf galtee ta'an Kooriyaa Kaabaa irraa akka fudhachuu dandeessu ogeessonni damee kana ibsaniiru. Bu'uura isaanii Kooriyaa Kaabaa kan taasisan barsiisaan Yuunivarsiitii Qorannoo Kooriyaa Kaabaa Piroofeesar Kim Jong Raashiyaa rasaasawwan meeshaalee ciccimoo dhukaan akkasumas miisaayilotaa fi rookeettiiwwan Pyongyangii irraa fudhachuu dandeessis jedhan. Waraanota lamaan bara 1953tti xumuramanii booda waraana kamuu keessatti hirmaattee kan hin beekne Kooriyaan Kaabaa kuusaa rookeettiiwwanii fi meeshaalee dhukaan miliyoonotaan lakkaa'aman akka qabattu tilmaamama. Kantiibaan magaalaa Diir lakkoofsa namoota balaa lolaan du'anii 18,000 hanga 20,000 ta'uu mala jechuun tilmaamaniiru. Aangawoonni magaalaa bahaa Liibiyaa argamtu tokko galaanni reeffa namoota tufaa jira jechuunis ibsani. Bal'ina oduus qabna.
Balaa lolaa Liibiyaa keessatti hidhi bishaanii lama cabsee mudate lakkoofsi namoota du'anii 20,000 ta'uu mala jedhame. Abdullahmaan Algaatii TV'tti Al-Arabaattis yoo dubbatan tilmaamni isaanii kun eewwan hidhi bishaan duguugee balleesse irratti warra jiraatan ture jedhan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaaddoo itti aanu dhibee bishaaniin faalamee dhufuu maludha jedhee akeekkachiise. Gama kaaniin hoogganaan olaanaan dhaabbata meetiroloojii addunyaa Peetar Taalas du'a namoota baay'ee hambisuun danda'ama ture jedhan. Aangawoonni magaalaa baha Liibiyaa argamtu tokko galaanni reeffa namootaa tufaa jiraachuu isaanii ibsani. Hanga ammaatti reeffi namoota 5,300 adda baafameera. Namoonni 10,000 ol immoo bakka buuteen isaanii dhabameera jedhan. Egaa kabajamtoota hordoftoota Horni Miidiyaa irratti oduu torbanii kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabate akkasumas ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoo ture. Torban qophiilee biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.